Sumayyaan argamtee jirti. Akkuma argamteen immoo abdiitti taakkeeffachaa jirti jechuudha. Abdii siidhumatti kan miliquun kee amma ka. Ani kaleessa dheengadda maalin isiniin jedhe maalin isinitti hime Sumayyaan Sa'uudiin deemne achuma keessa jirti. Achuma keessa dhokattee jirti. Kan dhosse jara kanaa isiniin jedhe dubbadhee ture jechuudha. Jara warra salaamii kanaa jechuudha. Ilaal salaamiin achi abbaatee hin dubbanne jechuudha. Bootaa shanneen gaddaa turtee fi bootaan ammaa tokko bakki Sumayyaa argitanii jirtu miti bakka isheen jirtu. Argitanii miti duraan kursii irra teessee viidiyoo waraabdii amma siree irra teessee viidiyoo waraabdee jechuudha. Argitan kaa dhugaa Rabbii garuu jechuudha baatee mul'achuunsee baatee argamuunsee waa tokko jechuudha. Dhugaa Rabbii hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole gaafa mani yuutuubisee argu bakka onnee kiyyatu narifate jechuudha. Dhugaa Rabbii inuma rifadhe miti kaawwasanitti immoo hin danda'u maaliif gammachuudha bar gammachuun nama rifaasifti jechuudha. Ani bari saayidoo cannaxi jechaan ture bakka amma ijoolleenis nagaa qabdi viidiyoo ishee kana argee viidiyoo ishee kana ilaalee hin tasgabba'aa jechuudha. Beektanii saayidooni amma bakka isheen jirtu cirumayyuu hin dhabame miti kanaan dura. Silkii dawwalteef hin jirtu argitanii jimmi waan isheen jette dhageessaniitu miti silkii cifadheen ture silkii nan cufi'anii nama tokkotti yoo haasa'an jiru garuu yuutuubiin allaalaa isanni feentii nyaate isanni kufeesi argeen jira jette baga kufee bagatu akkasitti cuggaarraan isaa gubatee jette anaan cuggaarraa kona waadee anaanitu na gubaa ture taraadha waan ta'eef ammallee ganaa gubata jalama torbee tokkommoo jalama hojii sadii akkana gubuun gabaa qabaa jette argitanii jirtu miti hin jaallatti. Dhugaadhaan jaallatti garuu kan irraa oofe amma kanayyuu jara kana jechuudha garaa gubii isatu inni garaa si gubaa ture miti atillee garaa gubii jechuudhaanitu namni ijoolleen kun ooftee mana namaatti geessitee jechuudha. Malee kun ijoollee ishee qabattee viidiyoo yeroo meeqa dhaabdeetu ijoollee dhoowwaa turte ijoolleen jeeqaa turte jechuudha. Ijoolleen see bira jirti isheenis nagaa fayyaa guutuu qabdi jechuudha. Sa'idoon keenya gaa viidiyoo kan argeen tasgabbaa'u mucayyoon hin bareedde iyyuu dhugaa Rabbii. Hin bareedde itti baateyyuu maasha Allah tabarakallah sumeetii yabaga mul'atte wallaahi hedduu tokko qalbiin nu cabee ani Suudii kana dhufte see dhugaa Rabbiin isiniin jedhe hedduu tokko rifadhe bakka gaafa kaleessa Suudii deemte isheen jette intalattii isheen darbatamtuun tokko silkii gaafa Saayidoon itti dabale Suudii deemte jette kunoo Sumayyaan achuma keessa jirti achuma keessa dhokattee miliqxee jirti jechuudha. Kan hin ba'ee dubbadheefu jette silkiin an cufadha nama tokkotti illee haasa'an jiru jette kan hin ba'ee dubbadhee fi Hawwaa sanattitu duulanii jiru. Jarri badiin sun jette bar jarri badiin suni Hawwaa faatti duulanii jiru. Hawwaa lolaa jiru sababii Hawwaatiifanii bahee viidiyoo hojjedhe malee amma torbee lama torbee tokko kaajjee tokko ji'a lama viidiyoon hojjedhu jedhee tan karoorfadhee jette ilaalaa argitanii jirtu miti ilaa. Akkasitti walii dhimmu isaan otuu nuti isaan akkasitti walii dhimmu sababii ishee silkii dawwaltee Saayidootti naasofne Saayidoo bilookii godheen jira jette hin beektu Saayidoo taasoftee hin beektu. Sababii isaan doorsisan eessa argite Hawwaani har'allee viidiyoo gadhiistee turte jechuudha. Kaleessallee viidiyoo gadhiistee turte jechuudha. Viidiyoo isaan doorsisanii abdiin faan jechuudha. Saayidoon faan doorsisanii Saayidoon wajjin nyaatanii wajjin dhuddanii akkam jedhee dubbachaa ture jechuudha. Kunis sababii kanaatti har'a gabbaate akka mucayyoo kanatti hin dubbanne namni tokkoon keessan akka baatanii Hawwaatti hin dubbannetti xinniqaaqee jabaatti laattee jechuudha. Ilaa ormi warri kaan akkasitti walirra goruu jechuudha. Otuu nuti akkatti walirra goruu bar otuu nuti dhimma isheetti jedhanii dhiisu. Kana laa hiriyaa jechuun akkasii jechuudha. Gaafa rakkoo gaafatti dhiphattu kan si bira dhaabbattu hiriyaa jechuun akkasii jechuudha. Garuu dhossuun balleessanii fidanii walitti araarsuutu irra ture. Inshaallah homaa rakkinni hin jiru hin araaramuu jechuudha. Waa tokkoyyuu jiru Sumayyaan itti addan baatu hin beektu waan ta'eef itti addan baatu beekamas faraarra'uudha itti akkuma garaan koo na gubatee garaan isaa gubatu jette waan ta'eef homaa tokkoyyuu bakka tokkoyyuu hin nattu jechuudha. Maal jette isheen makiinaa sana hin tuffatte bara. Makiinaan 9,000 maal jette 9,000 8,000 jette doolaara. Lakkee doolaara 55 jedhani bar doolaara 55 moo kuma maalii 5 jedhanii maal isaan beekamu birrii Itoophiyaa miliyoona 6 wayii moo maal jedhe Saayidoon maal afaan isaatiin viidiyoo keessatti hin tuffatte yuutuubii koo damoosa jamee qannaa kaffalettee ijoo achirratti waa gurra na buute damoosa ji'a 3 moo ji'a 4tu bitaa jettee abbaan koo badde maanni nanna yoo narrifadhe hambadee dhugaa narrifadhe yerootti sanoo. Akkas taanaan hoo bareedaadha maarree haadha isheen gurguddaa kanaan ilaalamti namni biyuusees gurguddaadha akkasumas immoo
beekamtii qabdi jechuudha. Namni jala taa'ee dhaggeeffata jalaallee fiigeen bahuu jechuudha. Kanatti gaafa damoosa ji'a sadiitiin bitachuu hin dandeessi jechuudha. Rabbi ishee gargaaru malee isheen makiinatti hin tuffatte dhugaa rabbiin tuffatte makiinaa ani makiinaadhaan hin goyyoomu aayifooniidhaan hin goyyoomu yootuma ta'eeyyuu maqaa kootiin miti moo maal jette makiinaan edaaseen iyyaafattee argitanii jiru. Intaloon duukaa dhexxeessan barii waa hunda fiishkaatti fuuftee hawwaan sun argitanii jirtu miti maqaa kootiin hin jiru otuma ta'eeyyuu kan koon ta'u makiinaani kan saataatii jette bar makiinaan kan saataati malee kan koo ta'uu hin dandeessu garuu kan koo ta'uu danda'u aayifooniidha jette malee makiinaan kan saati malee kan koo miti yoo ta'es immoo nan bitachuu nan danda'a ani makiinaa fedha isaan qabu jette kanaan sapiraayis nan godhu innu sapiraayisii ta'ee jette garuu immoo achirratti kan na gaddisiise kan qalbii koo na cabsee xiqqoo jette sanni kufe sanatu xiqqoo rifadhee jette ani feentii nyaata jedhee yaadeen beeku anuu kirooreksii dhugee anuu maal ta'e ayyuun akkana taate barakinaa dhundee minaamin jetteeti bakka kolfaadhuma haasofti malee aarii guddaa qabdi jechuudha. Aartee jirti sirriitti kanaaf rabbi walitti isaan deebisu inshaalla du'aa eegoonaaf malee aartee jirti mul'attee viidiyoo baatee hojjechuun seeyyuu kormeetti dhugaa rabbi. Korbeettiin talaatiin isiniin jedha wallaahi hedduu tokko jaaladha hedduu tokkollee kabaja rabbiin nagaa buusu ayyuun immoo achi fiishkaafu paartii anaa nyaata biyya bu'aarti seenii sayidoodha jettee mana iyyaasuutti dhaga'een ture mana iyyaasuutti argee seenillee achi bu'aa jirti iyyaasuun gidduutti rakkate wallaahi rakkatee mucaan sun anaa nyaatu dhugaa rabbi abidda gootee gubde bar nampatee mimmaan harcaaftee bu'aarti argitan dhageeffattanii ta'uun viidiyoo iyyaasuudhaan dhaggeeffattaniitu bu'aarti ayyuu maraatte dhugaa rabbi kunoo gaa taraadha ka barri taraadha ka beettanii barri taraadha irraa kaffalachaa jirti beetta irraa kaffalachuutti jirti Sumayyaanii barri taraadha waan ta'eef amma immoo taraa ayyuun boossika duraan Sumayyaan garaan ishee gubataadha sobdee dhuftee kofalti yeroon isiniin jedhu soba isinitti fakkaate bar dhugaa rabbiin isiniin jedha sobdee of jecha beessitee nama biratti dhiiraaf akkasin ta'u jetteeti. Kaameraa waraabdi malee gaafasii kaameraa irraa gabbuutu dhugaa rabbiinuma boosii jechuudha keessisee gubataadha sobdee of jajjabeessite malee jechuudha kun amma gaataraadha ka barri maal godhre wanti godhamu tokkollee hin jiru rabbiin walitti isaan deebisu rabbiin nagaa buusuu fi rabbiin itti haararamu hunda caalaa du'aa gochuuf malee wallaahi garana nyaatti Sumayyaan illee garana nyaatti Saayidoo illee garana nyaatti ayyuun illee garana nyaatti yaa rabbi ati qabbanuma buusimee isaan sadan gidduutti dhugaa rabbi ati yaa rabbi tokkuma godhi malee waan jennuu fi waan dubbanne tokkollee hin qabnu malee haalli isaa baay'ee sodaachisaadha garuu isheen gammachuu qabdi gammachuu iyyuu fuularraa ifa bar dhugaa har'a diddibattee iyyuu dhufte meekaappii chaappistikiin namni babbareeddee dhufte akkana laa kunoo beekaa garaa gubuudhaaf akka itti dhufte jechuudha Saayidoodha ka'i Saayidoo keenya dammaqi dhugaa dammaqiiti ka'iitii jaarsoliitti baasiitii bakka isheen jirtu iyyaafadhuuti jaarsoliidhaan barbaadii galfadhu akkasitti hin taa'iniiti malee akkasii ijoollee keenya waan dhaggeeffataniif hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa warroonni haaraa taatan immoo sabiskiraayibii godhaa laayikii gochuullee hin dagatinaa ulfaadhaa baay'ee.